Akkam nagaa jirtu barattoota. Baga nagaa taatan jecha yeroo darbee lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii lama qaban liqeeffannaadhaan walirraa hir'isuu paartii darbe keessatti ilaalle. Paartii kana keessatti immoo lakkoofsota abbaa dijiitii sadi qabanii liqeeffannaa malee akkamitti akka walirraa hir'isuu dandeenyu waliin ilaallaa. Nu faana bu'aa. Chaanalii kana faaraa warri taatan subscribe godhaa, share, like godhaa. Iddoo isiniin hubatamne irratti immoo komentii keessan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Gara qabiyyee keenyatti yoo deebine lakkoofsota abbaa dijiitii sadi qabanii walirraa hir'isuu kana keessatti lakkoofsota nuuf kennaman kanneen mana isaaniitiin wal jalatti barreessinee lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran kallattiidhaan walirraa hir'isnaa jechuudha. Fakkeenya fudhannee tokko tokkoon mee haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa yoo ilaallu mee 455 hir'isuu 231 yoo walirraa hir'isnu 5 irraa 1 yoo hir'isnu 4 ta'a. 5 irraa 3 yoo hir'isnu 2, 4 irraa 2 yoo hir'isnu 2 ta'a. Kanaaf deebiin isaa 224 ta'a. Fakkeenya gara biraa yoo ilaallu immoo mee 653 hir'isuu 343 3 irraa 3 yoo hir'isnu 0, 5 irraa 4 yoo hir'isnu 1, 6 irraa 3 yoo hir'isnu 3. Deebiin isaa 310 ta'a. Fakkeenya gara biraa 673 hir'isuu 121 yoo hir'ifnu 3 irraa 1, 2, 7 irraa 2, 5, 6 irraa 1, 5. Deebiin isaa 552 ta'a. Fakkeenya gara biraa 567 hir'isuu 243 yoo walirraa hir'ifnu 7 irraa 3, 4, 6 irraa 4, 2, 5 irraa 2, 3. Deebiin isaa 324 ta'a. Fakkeenya gara biraa 456 hir'isuu 200 yoo hir'ifnu 6 irraa 0, 6, 5 irraa 0, 5, 4 irraa 2, 2. Deebiin isaa 256. Fakkeenya gara biraa 476 hir'isuu 366 yoo walirraa hir'ifnu 6 irraa 6, 0, 7 irraa 6, 1, 4 irraa 3, 1. Qabiyyeen guyyaa har'aa ilaalle lakkoofsota abbaa dijiitii sadi qabanii liqeeffannaa malee walirraa hir'isu. Egaa qabiyyee har'aatti irraa akka waa hubattan abdii qabaachaa qabiyyee yookiin immoo paartii ta'anuun lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii 3 fi 2 liqeeffannaa malee akkamitti akka walirraa hir'isuu dandeenyu ni ilaalla. Galatooma.